عليكم. وعليكم السلام وجي كم يرو كم Akkam naguma jechuun yeroo isin hin gaafanne gaafii tokko tokko akka isin gaafadhee naa deebiftaniif dhiifama wajjin isin gaafadha. Akka na hayyamtan hin barbaade. Eenyu gaafadhu isin jedhe. Eenyu gaafadhu isin jedheen. Eenyu gaafadhu isin jedhee jechuun magaalaa kana keessa waraabbii waan garaagaraa barbaadde waraqaan hayyamas kana as keessatti hojjennee waan waa'ee aartii jechuudha. As keessatti hojjechuudhaaf hayyama guutuu itti gama dhibbaan dhibbatti. Hayyama irra dhaabannee waan barbaanne waan aartii keenya guddisu afaan keenya guddisu hojjechuudhaaf kanaaf bobbaanee jirra. Akkasuma maqaan keenyas Hortee Kuush Hawwisa Hortee Kuush jedhama. YouTube jala seentee argachuu dandeetta. Kanaaf akka gaafii kana naaf deebisuudhaaf akka na hayyamtan gamanumaan isin gaafadha. Waan barbaadan gaafachuu dandeettu. Gaafadha waan barbaaddan. Rakkoo tokko hin qabu gaafadha. Afaan Oromooti mee? Afaan Oromooti. Gaafadhu. Kanaafuu na hayyamuu keessaniif galatoomaadha. Inni kun agartanii miti? Inni kun jechuun afaan Oromootiin maal jedhama? Burcuqqoo jedhama. Burcuqqoo ayyaa too. Kunin xaarmusii mirindaa jira. Xaarmusii atoo ayee. Kun birindaa boo himla silaasa. Mirindaa. Kanaaf galatoomaa isin tokkollee hin arganne waraqaa kiyyallee naa kennaa galatooma. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum salaam warahmatullah. Akkam fayyaa keessanii? Maal seetanii waan gaafii tokko tokko magaalaa kana keessa deemnee hojjechaa jirra. Namas gaggaafachaa jirra. Waan kana akka naa deebistan gaafii kana kabajaan isin gaafadha akka naaf hayyamtan jechuudha. Maal jettan? Dhiifama ammaaf yeroo hin qabnu. Jechuun waan yeroo fudhataati miti waan gabaabduudha. Waan yeroo fudhataati waan maayikiroo sekondii keessatti waraabamee dhumataati. Sanyii yeroo hin qabnu jedheemi. Maal seetan kun yeroo miti waan yeroo fudhataati miti yoo beekuma diddan malee wanni kun inni tokkoffaan afaan keenya guddisuudha. Kanarraa ammoo yoo akkana nama deemu seetan illee taate kun waraqaan hayyamaa lalachuu dandeettan. Waraqaa hayyamaati waraqaan ala deemnee kaa hojjennu miti. Kanaaf inni tokko afaan keenya guddisuu afaan keenya fakkaatee afaan ambaa fayyadamaa jiru. Fakkeenyaaf namni keenya irra baay'een afaan Oromoo fakkeessee afaan Amaaraa fayyadamaa jira keessattuu. Afaan Somaalee afaan Arabaa afaan tokko tokko afaan keenya fakkeessee kanaaf yoo nu har'a akkanatti deemne borganaa dhalooti nu booda dhufa maal ta'an afaanuma keenya gadhiisanii afaan biraa dubbatan jechuudha. Kanaaf gaafii tokko tokko nama gaafachuudhaaf bobbaanee jirra. Maal jettan kanarratti? Dhiifama liqqoo hojii wayirra jirra waan ta'eef ishi nu gaafadha gaafii rakkoo qabu nu gaafadhaa jennee hayyamne. Itti fufa. Na hayyamuu keessaniif galata guddaa qabdu. Amma gara gaafii achi dabarraa wanni kun afaan Oromootiin maal jedhama wanni kun? Qallaan nu gaafattanii. Qallaalillee ta'u qallaali masantu waa balleessa deeme waan jedhu namni gariin qallattee na seentee na keessa bal'attee jedha. Kurree xaarmusumaami. Xaarmusii dhabdee jirta hayyaa ta'u. Qaruura. Qaruura afaan Oromooti. Qaruura ayyee. Sanoo. Sirriidha siif deebi'eera. Qaruura lallaafaa jedhama. Qaruura lallaafaati. Qaruura garuu ni lallaafuun jajjabaataa ilaalme jabaata. Keessa qophaa'uuti lallaafaadha. Meeshaa lallaafaatti qopheessanii qaruuraa jedhama. Ka keessaa sammee maal jetta jechuun itti si'a dabalu. Qaruura kareeyaa sun diimaa bishaanii mirindaa jedhama. Mirindaa xaarmusii keessa jiru. Mirindaa xaarmusii keessa jiru. Akkasuma qaruuraadha. Qaruura amma isin keessaa isattu argate innis kamasaa jala bu'ee argate galatooma isin jenna maal jechamee asirratti waa'ee kanarratti hojjechuudhaaf mee yaad isin nu deeggarta yoo jiraate mee asirraa eegalla. Siif deebi'eera si'a. Deebii osoo hin ta'in yaa ilaaha illallah ati ammoo waa takka firraa mataa jabeessi faasillee sin dhoftu jabeenya mataa keetii waan kanarratti nu deeggaruudhaaf yaada nu deeggaruudhaaf maal jetta kanarratti. Nama Oromoo inni qaruura jedhee jira garuu nama afaan Oromoo na gaafatte waan kana irra hedduun beeku. Afaan keenya guddisuu fi ka'umsa gaarii qabdanii osoo itti fuftanii jedhaan. Yeroo nurraa fudhatte jechuurraa nu barsiistee siin jechuu qabaan akka nama tokkotti. Kanaafuu itti jabaadhuu naan jetta moo dhiisii naan jetta? Itti fufi. Jabaadhaa nullee nu yaamtan bakka afaan Oromoo bal'istan kanatti. Ayyee galatoomaa hundi keessanuu akkasuma warroonni YouTube channel irra nu ilaaltan Hortee Kuush subscribe godhuu hin dagatinaa akkasuma barnoota akkanaa baay'een asirraa waan dabruuf itti hirmaadhaa isin.